Waaqayyo abbaa keenya biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa ayyaanni nagaan faraaruun dhuma keenyaaf baay'atu kam jirtu sagalee Waaqayyoo ergaa Efesoon wajjin jalqabu keenya yaadatamaa tureera. Garuu maaliif Efesooniin toora qabannee dubbifnaa wanta jedhu understandii tugooni gaarii natti fakkaata. Macaaficha dubbisnee fixuuf miti kan nuyi macaafa tokko furannee walii wajjin barannuu fi macaaficha dubbisnee fixuuf utuu hin taane Waaqayyoo ergaanni macaaficha keessa nuu kaa'ee maaliidha wanta jedhu walii wajjin ilaaluuf jechuudha. Mana keessanitti tarii macaafa guutummaa yookiin immoo namni kakuu haaraa fixee kakuu fixee kakuu haaraatti darbaa jiraachuu danda'a. Dubbisaa jirtu ta'a garuu immoo dubbisuuf yaada Waaqayyoo achi keessa nuu kaa'e argachuun tokko miti jechuudha. Macaafa qulqulluun akka fikshiniitti dubbifnee itti bashannannee kan dabarru utuu hin taane Waaqayyoo addana keessatti maal naan jechuu barbaade jennee kan ittiin yaada Waaqayyoo isa gadi fagoo achi keessaati argannudha jechuudha. Waan tokkoon gammadaa dhufe ammuma gaafan dhufe jechuudha obboloota wajjin yeroo nuyi amma keessa jirru kun kiristaanummaatiif yeroo jibbisiisaadha. Tarii jaarraa tokkoffaa lammaffaa isinitti fakkaachuu danda'a yeroo jibbisiisaan yeroo itti kiristaanonni mukatti hidhamanii boba'an yeroo isaan bineensa jala buufaman yeroo jibbisiisaa yeroon sun yeroo jibbisiisaa isinitti fakkaachuu danda'a. Yeroon sun yeroo eebbifamaadha. Inni jibbisiisaan garuu yeroo san keenyaa kanadha. Yeroo nuyi keessa jirru kun yeroo wallaalchisaadha. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhus guyyoonni isin keessa jirtan kun guyyoota gadhee waan ta'aniif jedhee Roomaa keessatti sagalee Waaqayyoo akkuma nu barreessus dhuguma guyyoonni nuyi keessa jirru kun guyyoota gadheedha. Sababiin isaa የእግዚአብሔር ቃል የቀለለበት yookiin immoo yeroo itti sagalee Waaqayyoo gadi bu'ee tuffatame namni sagalee Waaqayyoo irra utaale miira isaa dhaggeeffate waan isatti tolu hundumaa godhu waan ta'eef yeroo jibbisiisaadha. So maaliin galateeffachaa gammadaa dhufe Waaqayyoo macaafa qulqulluu kana nuu kennuu keetiif galanni siif haa ta'u jechaan ture. Just bakka Waaqayyoo macaafa qulqulluu kana nuu kennuu isaatiif maqaan isaa ulfaatu. Meeqan keessantu macaafa qulqulluu keessan jaallata? Meeqan keessantu galgalaa macaafa qulqulluu keessan banachuutti fiiga? Macaafa qulqulluu keessan dubbisaa jirtu moo mataa jala keewwattanii jirtu? Meeqan keessantu iddoo macaafa qulqulluun keessan jiru beeka? Soorsii amanamaan irraa Waaqayyo nutti dubbatu amma macaafa qulqulluu duwwaa akka ta'e natti argamaa jira. Soorsii amanamaan utuu shakkiin nuyi gara isaa dhannee waa keessaa fudhannee baanu amma macaafa qulqulluu duwwaadha. Maannim ሰው ማመን አቅቶናል. eenyumaan iyyuu amanuu yeroo nutti cime keessa jiru. So utuu shakkiin utuu sodaatiin Waaqayyo dubbate jennee kan keessaa fudhannee bahuudhaaf sagalee Waaqayyoo keessaa fudhannee bahuudhaaf gara isaa dhannu amma maalidha? Macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluudha. So macaafa qulqulluun keenya waan hundumaarra kan caalu sagalee Waaqayyoos akkuma dubbatu meetii qoramee ilaalamirra kan caalu nuun jedha. Innaa sagalee Waaqayyoof iddoo kennuu waan hundumaarra caala obboloota ko. Waan tokko sirriitti barbaada. Waldaa kiristiyaanaa waldaa kan godhu faarfannaa miti. Faarfannaa qofa miti waldaa kiristiyaanaa kan waldaa godhu. Yookiin immoo wal arginee galuu keenya qofa miti. Waldaa kiristiyaanaa kan waldaa godhu sagalee Waaqayyoo gidduu ishee jiraachuudha. Sagalee Waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa gidduu jiraachuutu waldaa kiristiyaanaa waldaa godha. Sagalee Waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa gidduun jiru taanaan waldaa miti walitti qabama kan biraa ta'uu dandeessi. Sagalee Waaqayyoo irraanfatteetti taanaan waldaa miti. Macaafa qulqulluun iddoo lammaffaan kennamuufii jalqabeera taanaan waldaa miti. Kanaaf iyyuu macaafa qulqulluudhaaf iddoo kennuutu nurra jiraata. Obboleessi keenya yeroo darbe Bible study irratti si'a lammaffaan isinitti kaasaara natti fakkaata. Tarii isa kana yoo isinitti kaasera ta'e hin beeku. Gaafa Bible study goonu fakkeenya gaarii tokko kaasee turenna. Waa'ee walitti qabama waldaa kiristiyaanaatiif waldaan kiristiyaanaa walitti qabamuu qabdi isa jedhuuf fakkeenya gaarii tokko kaasee ture. Jaarraa tokkoffaa keessaa yerootti ari'atamni guddaan ture mootiin Roomaa akka Waaqayyootti waaqeffamuu yeroo barbaadu ture. Akka Waaqayyootti yeroo inni waaqeffamuu barbaadu ture. Ana malee Waaqayyo kan biraan hin jiru. Anumatu waaqeffama yeroo inni jedhu ture.
Mootonni durii akkuma kana seenaa waldaa kiristaanaa keessattis macaafa qulqulluu keessattis yoo argitanii waaqayyoon of godhanii yeroo isaan of dhiyeessuu barbaadan ni argattu. Kana keessaati macaafa Daani'eliin gaafa dubbifnu mootichi Baabilooniin bulchu suni Nebukadnezar galgala abjuu argee bulee abjuun arge sanaa dhagaa xiqqoon tokko samii irraa dhuftee bifa fakkeenyaan argee ture sana caccabsitee akka isheen urreessite nutti dubbata. Innaa Roomaa keessatti jaarraa tokkoffaa keessa maaltu jira? Kiristiyaanonni walitti qabamuu hin danda'an yookiin immoo yoo walitti qabamanii argaman hin adabamu. Walitti qabamuu duwwaatu hin taane Yesuus Kiristoos gooftaadha kan jedhu yoo dubbatan yookiin mootii Roomaatu Qeesaartu gooftaadha yoo jedhan ta'e Yesuus Kiristootu gooftaadha yoo jedhanii hin adabamu turan. Innaa adabbii isaanii keessaatii inni guddaan maybe mana mootummaa Roomaa keessatti guyyaa mootichi guyyaa birsidee isaarra guyyaan ayyaana qaburra gaardenii isaa keessaa muka isa tokkotti hidhamanii toora tooraan hidhamanii shaamaa ta'anii boba'uu turan. Gibbii mootii sanaa ibsu turan. Ibiddi itti qabsiifamee gaaziin wanti barbaachisu hundumtuutti nam'ee boba'anii ayyaana mootii sanaa akka inni kabajamuufiif akka inni sirriitti hoo'ee kabajamuufiif godhamu turan. Warri kaan immoo bineensa jala bu'u turan. Biroota keessatti ergaa isa jiru irrattidha obboleessi kan inni kaasuna. Walitti qabamuu keessan inni sinaanuun jedha biroonni boqonnaan 10:24 jechuudha. Akka jarri tokko amala isaaniitti ta'ee walitti qabamuu isaanii dhiisanii walitti qabamuu keessan inni sinaa jedhanna. Sa'aatii sanatti barreessaan birootaa kana gaafa barreessu obboleessi keenyatti kaleessa otoo wajjin walitti qabama dhaqaa jirtu akka jarraa si dursee waldaa walitti qabama deemuuf ba'ee tarii deemaa dhufte yeroo walitti qabama bira mana mootii Roomaa bira darbuuf jirtu isaan keessaa tokko shaamaa ta'ee boba'eera ta'a. Innaa obboleessa keessaa har'a kaleessa wajjin walitti qabama hirmaattee baate keessaatii tokko utuu inni mana mootii keessaatii ibsaa ta'ee ibsu argita ta'a. So barreessaan birootaa jaarraama sana keessadha ergaa kana kan inni barreessu. Akkuma kanallee yoo ta'e obboleessumti keenya wajjiniidhaan walitti qabamuuf deemaa jirtu si biraa boba'aa jirutu argitullee walitti qabamuu keessa inni sinaa. Walitti qabamuun keenya waldaa kiristiyaanaa taanee walitti qabamuun keenya waan guddaadha. Garuu walitti qabamuun nuyi keessatti walitti qabamnu waldaa ta'uusaa beekuun immoo wanta olaanaadha jechuudha. Gara sagalee waaqayyoo isa guyyaa irraa walii wajjiniin barannuttinis hin deebisa. Utuu sagalee kana dubbifatanii fuuldura mataa keenya gadi qabannee daqiiqaa muraasa waaqayyoo hin kadhanna. Abbaa keenya galanni ulfinni siif haa baay'atu. Gooftaa macaafa qulqulluu waan nuu kenniteef sagaleen kee argansuu waaqayyoo isa ta'e isa nuyi sodaachaatti hin dhiyaanne soba ta'innaa na dogoggorsuu danda'innaa jennee isa nuyi yaaddaatti na deemne dubbii kee isa dhugaa waan nuu kenniteef galanni siif haa ta'u. Karaatti nu hedduu waan ta'eef inni kun fayyina nuu kennite sana keessatti dubbii kee nuu kennuudhaan waan nu hedduuf yeroo hundumaa gooftaa sagalee kee waan nuu kenniteef bifa barreeffamaatiin akka nuyi dubbisnuuf akka nuyi dubbifnee ergaachi keessa jiru fudhannuuf waan ati dubbatte akka jajjabaannuuf akka haarofnuuf gooftaa sagalee kee waan nuu kenniteef galanni siif haa ta'u. Macaafa qulqulluu isa waan hundumaa caalaa gadi jabeessa ta'e dubbii kee waan nuu kenniteef si haa galatu. Waan hundumaa irra caalu immoo gooftaa ilma kee nuu kennitee dukkana sodaachisaa keessaa gara ifa keessa dinqisiisaatti waan nu waan ta'eef kanumaanis moototaaf luboota waan nu gooteef mana kee keessatti gooftaa keenya iji keenya dubbii kee irraa akka hin kaaneef yeroo hundumaa waan nu eegduuf galanni siif haa ta'u. Gooftaa keenya fuula kee dura jirra sa'aatii kana dubbii kee akka nutti dubbattu laphee keenya akka nu hubattu gooftaa barreeffama namaa ta'ee akka nutti hin argamne dubbiin kee kitaabuma namni kan biraan barreesse wayii akka nutti hin taane dubbisuu akka hin nuffine qayyabachuu akka hin nuffine gooftaa lapheen keenya banamee dubbii kee akka qayyabatu beekumsa dubbii kee keessaa argatuun lapheen keenya akka jajjabaatu jajjabina dubbiin kee nuu kennuun keessi keenya akka jajjabaatu waaqayyoof amanamuudhaan Kiristoosin fakkaachuudhaan biyya lafaarra akka deddeebinu gooftaa keenya ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Gooftaa akka sagaleen kee nutti dubbatutti cubbuutu tolereetiin godhin Kiristoosin kan fakkaatu jireenya Kiristoosin fakkaatu akka dabarsinu guyyaa fi deebitee dhuftu immoo si wajjiniidhaan akka walitti sassaabamnu yeroo walitti sassaabamnu immoo adduma addaan ija godhanneen si biraatii gatii keenya akka fudhannu addumaan immoo gooftaa keenya si wajjin walitti sassaabamuu keenyaan waan hundumtuu ifa akka nuu ta'u beekna waan ta'eef gooftaa arras itti dabaltee sagalee kee akka nuu ibsitu si kadhannaa jaalala kee nuuf haa ta'u.
gooftaa waan amansiisan qabneen dubbii amansiisan qabneen waca guuteen waca miidiyaa hawaasaarra guuteen waca waldaadha jedhamee walitti qabama gooftaa dubbii kee keessa hin jirre keessa guuteen gooftaa waan biyya lafaa keessaa ba'uun yerootti garaan namootaa hawwa biyya lafaatiin sassata biyya lafaatiin harkifame kana keessa yerootti namni dubbii kee gurgurachuu jalqabe kana keessa yerootti amantoonni warrumti gooftaa sii jiraachuudhaaf si dhaggeeffachuudhaaf gara kee dhufan immoo garaan namootaa jabaachaa deeme kana keessa cubbuun sodaatamuu yeroo dhiise kana keessa gooftaa keenya nuu ta'uun kee nutti qallalaa yeroo deeme kana keessa gooftaa keenya dubbii kee dhaggeeffannee akka gooftummaa keetiitti akka ulfina sii kenninu lapheen keenya dubbii keetiif akka hollatuuf ayyaana kee nuu baay'isi abbaa keenya akka inni barreeffametti asii gadi dubbisuu duwwaatu hin ta'in waan ati nutti dubbachuu barbaadde yaada macaaficha keessa jiru akka hubannu ayyaana kee nuu baay'isi abbaa keenya karaa hundumaatiin wal qabannee akka guddannu gooftaa obboloota keenya nu bira jiranii wajjin wal qabannee akka guddannu obboleessa keenya akka jajjabeessinu akka gorsinu akka kadhannu akka bira dhaabbannu obboleessa keenya wajjin akka kadhannu akka wajjin baay'ee istadii goonu akka wajjin faarfannu akka karaa nama guraan irra nu irraa isa deebisnu gooftaa obboloota wajjin hariiroota waldaa keessatti nuu kennite nutti mi'aayee akka argamu ayyaana kee akka nu baay'istus kadhannaa jaalala kee nuuf haa ta'u beekumsa dubbii keetiitiin jireenya keenya guuti laphee keenya haaressi gooftaa waan fedha keenya akka dhaggeeffanne dubbii kee keessaa waan ati dubbachuu barbaadde akka dhaggeeffannu waan fedha keenya akka hin dubbanne waan ati dubbachuu barbaadde akka dubbannu ayyaanni kee nuuf haa baay'atu anis dubbii keetitu hin dabalin gooftaa dubbii kee akka inni dubbachuu barbaadetti akka hin dubbadhuuf na gargaari waan hundumaa ayyaana keetiin nu baay'isi galanni fulfinni siif haa ta'u isa jaallattu ilma kee Yesuusiin ameen. So hundi keenya akkuma beeknu Efesooniin boqonnaa 2:7 lamaan darbaniif Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaane walii wajjin ilaalaa jirra. Amma gara macaafa keessanii akka sinaxxanii Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kaaseen isinii dubbisaa torbee amma 15tti ilaallee turre garuu amma 13 kaaseen isinii dubbisaa sababiin 13 kaasee isinii dubbisuuf immoo isinitti himaa jechuudha. lakkoofsa 13 kaasee akkas jedha sagalee Waaqayyoo amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniittu. Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudotaa hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaaf toora seera sanaa namootarraa kaase. Fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyoota araarsuudhaaf ofiisaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misiraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akkatti abbaa bira geenyuu qabna. Egaa isin seechu warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofiisaatii agaagolee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti hin guddata. Isinis immoo isumaan mana isa Waaqayyoo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii ijaaramuu keessan kun sagalee Waaqayyooti. Ergaa Efesooniin akkuma walii wajjin ilaalaa turre boqonnaa tokko kaasnee amma boqonnaa 2 lakkoofsa 10 dhufnee geenyutti boqonnaa tokko keessatti waamicha Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin itti ol nu waame isa dinqisiisaadha kan inni nutti dubbatu. Nu waamuusaa yaadaan nu qabuusaa nu fo'achuusaa kan inni nutti dubbatu. Humna Waaqayyoo isa dinqisiisaadhaan gara lakkoofsa 23tti gadi buutanii gaafa dubbistan boqonnaa tokko humna isaa isa dinqisiisaadhaan Waaqayyo nu waamuusaati. Kiristoosiin isa gooftummaa hundumaa gararraa isa godheeni nu waamuusaati kan inni nutti dubbatu. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 10 gidduu gaafa dhuftan immoo warri waamamne kun humna Waaqayyoo waamamuu keenyaaf sababi guddaan isaa maaliif jennaan nuyi ofii keenyaan dhufuu waan hin dandeenyeef tootaalii depraved waan taaneef yookiin immoo raawwannee Waaqayyoo irraa kan addaan cinne ta'uu keenya nutti hima kutichi ol qabatee nutti hima. Sababii kanaadhaaf boqonnaa 2 irratti kan nuyi arginu keessi garaa namaaf jireenyi namaa hammam dukkanaaf Waaqayyoon kan jibbu akka inni ta'udha kan nuyi arginu. Kan inni ta'edha kan nuyi argine. Kanaaf Waaqayyo ayyaana isaa guddaa mul'isuu qaba kan jedhu boqonnaa 2 keessatti argine. Boqonnaa 2 keessatti addumaan kan isin yaadachiisuu qabu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 10 gidduutti
Doktiriinii waldaan kiristiyaanaa pirootestaantii durii kaastee qabduu boqonnaa kana keessatti yoo xinnaatee soolawwan shanan keessaatii 4 lakkoofsa 1-10 gidduutti argachuu dandeenya kan jedhu ilaallee turre. Lakkoofsa 1-10 gidduutti argachuu dandeenya kan jedhu ilaallee turre. Isa booddee Waaqayyo ofii isaa wajjin tokko nu gochuudhaaf hojii kana hundumaa gochaa akka inni jirudha kan isin hubattan. Boqonnaa 1 lakkoofsa 1-10 gidduutti guutummaa isaa walitti cuunfitanii yoo ilaaltaniif Waaqayyo cubbamaa isarraa gargar bahee hafuuraan du'aa ta'e tokko ofii isaa wajjin walitti araarsuudhaaf hojii hojjetedha. Cuunfaan isaa kan isin argattan. Kanas immoo waan hundumaa karaa Kiristoosii walitti qabuudhaaf akka inni godheedha. Karaa Kiristoosiin lakkoofsa 10 irratti boqonnaa 1 irratti akkuma ilaallee turre karaa Kiristoosiin waan hundumaa yeroo walitti qabutti isaan kun immoo ijoollee isaa ta'anii ilmaan Waaqayyoo ta'anii isa duratti argamuuf akka isaan jiranidha. Kan kutaan kun nutti agarsiisu. Lakkoofsa 11tii amma 22 irra kan jiru torbeewwan darbanii fi amma 15tti olii wajjin ilaalleerra. 11tii amma 22tti kan jiru kana kutaa kana iddoo lamatti qooduu dandeenya. Akkuma kanaan dura isinii kaasee ture iddoo lamatti qoodne ilaalla. 11 fi 12 irra kan jiru Ormoonni warri saba Waaqayyoo hin ta'in cubbuun isaanii hammam jibbisiisaaf mancaa akka inni ta'e kanumaanis immoo cubbuun isaanii jibbisiisaa ta'uu duwwaatu hin taane Waaqayyoo isa Israa'el waaqeffatu isa Israa'eliif kakuu kenne isa Israa'eliif abdii kenne akka isaan hin beekne fagoo akka isaan turan kakuu abdii ijoollee Israa'el irraa fagoo akka isaan turan lakkoofsa 11 fi 12 irratti argan. Isa booddee lakkoofsa 13 kaastanii amma 22tti waan isin argattan saba kana Israa'elii wajjin fideen agna tokko gochuudhaaf Kiristoos hojiin hojjete argattu. Addumaan lakkoofsa 13 irra deebitanii yoo dubbiftanii amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin jedhee jalqaba. Kiristoos Yesuusii wajjin jedhee erga jalqabeen booddee 13 amma 22 gidduutti maal tolkee nutti argama irra deddeebi'uudhaan maaltu dubbatame jettanii yoo argitan Kiristoos nagaa keenya lakkoofsa 14 irratti. Inni nagaa buusuudhaan waa'ee uti kan lakkoofsa tokko keessatti dubbatamaa jiru. Waa'ee Kiristoos. Amma garuu Kiristoos jedhee erga jalqabee booddee Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan 14 irratti Kiristoos nagaa keenya waa'ee Kiristoos. Inni nagaa buusuudhaan inni kan jedhu ammas Kiristoos. Lakkoofsa 16 irratti fannoo irratti du'uudhaan ammas Kiristoos. Inni dhufee ammas Kiristoos. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa isa inni eenyudha ammas Kiristoos. Lakkoofsa tokko isaa keessa karaa isaa egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti jedhee lakkoofsa 19tii amma 22tti kan isin argattan immoo Kiristoosumti inni waa'ee isaarra deddeebi'amee ka'e kun akkamittiidhaan waldaa kiristiyaanaa isaa akka inni ijaare ormummaa hambisee maatii tokko akkamittiidhaan akka inni uumeedha lakkoofsa 19tii amma 22 gidduutti kan isin argattan maatii tokko akkatti Waaqayyoo uumeedha kan isin argattan. Kuticha guutummaa isaa hamma kana erga jenneen booddee gara lakkoofsa 16tti isinii deebi'aa jechuudha. Lakkoofsa 16tuun hin tuqin fuulduraa lakkoofsa 16 irratti utuun isinitti himin fuuldura lakkoofsa 15 irratti torbee akkuma ilaalaa turre inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii kan jedhu argannee turre addumaaniyyuu qooda gosa lamaanii isheettu akkas hin jala murtan hin barbaada. Qooda gosa lamaanii ishee jettu qooda gosa lamaanii maal godhe jennaan namummaa haaraa uumee nuun jedha. Namummaa haaraa uumee nuun jedha. Ingilii gosti lamaanuu kun ormootaaf Yihuudoota akka isaan ta'an gara walitti hin argattu. Kana uumuudhaaf immoo maal godhe qooda gosa lamaanii dhagna haaraa uumuuf immoo maal godhe jennaan abboommootaaf toora seeraa sana namootarraa kaasee nuun jedha. Tarii jalqaba Gospel of Grace gaafa dhageenyu versii kana irra deddeebiidhaan dogoggora fayyadamneerra dheena yaada. Addumaaniyyuu waa'ee seera Waaqayyoo gaafa dubbannu seera Waaqayyoo guutummaatti duguugnee lafatti ittiin naquudhaaf tekstii kana fayyadamneerra dheena yaada. Yookiin immoo Waaqayyoo seera akkamitti raawwate Kiristoos seera akkamitti raawwate gaafa jedhu isa jedhu gaafa yaannu seera guutummaa isaa walitti qabnee har'a abboomamuuf hin qabnu har'a dhaga'uu hin qabnu jennee tekstii kanaanii sagalee Waaqayyoo keessaa baaneerra dheena yaada. Ingilii barumsi sobaa tokko kan ofitti finnu tiksiima tokko akka malee hiikkachuudhaan mitire. Yaa kanaaf iyyuu akkasuma jedha. Nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii nuun jedha. Kutaan kun kan nutti himu amma gosi lamaan sun gosa tokko akka isaan ta'an nutti hima. Kanaaf iyyuu waan lama nutti himaa Waaqayyoo saba tokko akka inni qabu nutti hima lakkoofsa 15. Waaqayyoo saba tokko waldaa kiristiyaanaa warra wajjiniin kakuu gale akka inni qabu nutti hima. Kakuu akka warra wajjin gale akka inni qabu nutti hima. Jalqabaa isinii akkuma kutaa Ermiyaas keessatti dubbifnee turre
akkan kanaan dura gaara Siinaa irratti kakuu isaaniif kenninaan isaan cabsanii miti amma kakuu haaraan iddoodhaan isaanii ga'a jedhee Waaqayyo waa'ee kakuu haaraa karaa Ermiyaas gaafa inni dubbatu argitanitti. Amma kakuun nan iddoodhaan ga'u kun garuu akka kakuu isa duraa sana miti jedha. Kakuu isa duraa sana keessatti eksternaalii abboomamuu keenya mul'isni yookiin immoo kakuu ayyaana Waaqayyootiin dhufeetuun argatiin fuuldura lammaffaa dhalachuu keenya ekspiriyansituun godhin fuuldura seera sanaaf abboomamuudhaaf gaafa yaallu kufaatii agarsiisna. Kakuun ammaa sun garuu akka sana miti jedha. Seericha laphee keessan irratti hin caafaa jedha. Exactly Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 irratti dhufee kan inni kootii godhu Ermiyaas boqonnaa 31 irratti isa barreeffamedha. Museen gaafa kakuu sana fidee dhufe gabatee dhagaatti fidee dhufe fuulli isaan calaqqisa ture. Ulfinni kakuu sana irra ture irraa darbaa deeme amma garuu Waaqayyo kan inni godhe laphee keenya irratti karaa hafuura isaatiin nu barreesse jedha. Laphee keenya irratti karaa Waaqayyo karaa hafuura isaatiin nu barreesse jechuun simpili akka nuyi obee goonu ayyaana Waaqayyootiin guutamni akka nuyi seera sanaaf abboomamnudha. Kanaaf iyyuu seerri danarra jiru guutummaa guutuutti seera Israa'eliif kenname siibilloo yookiin seera hawaasummaa Israa'eliif kenname akkasumas abboommota kurnan akkasumas seermooniyaalloo warra jennu seera seera Musee iddoo sadiitti qonna waan ta'eef qonnee ilaaluu dandeenya waan ta'eef seera karaa Musee dhufe. Seermooniyaalloo seera sagadaa mana qulqullummaa keessa jiru akka taarsaa dhiyeessan waa'ee dhagna qabachuu wantoota kana walitti daballee gaafa laallu seerota kana iddoo sadiitti qonna waan ta'eef siibilloo yookiin seera hawaasummaa jenna seermooniyaalloo yookiin immoo seera ittiin mana ittiin of qulqulleessan yookiin Waaqayyootti dhiyaatan jenna inni kan biraan immoo abboommota kurnanidha. Kanaaf Waaqayyo horra kana hunduma isaanii walitti qabee iddootii kaasee lammaffaa dhaga'uun nurra hin jiru. Yoo jennee sagalee Waaqayyo akkasitti nutti himu. Iddoo kanatti kan inni dubbachaa jiru seericha isa Yihuudootaaf Oromoota iddoo lamatti gargar baasee ture kontekstii kutaa kanaatiin gaafa laallan. Kiristoos nagaa keenya jedha lakkoofsa 14. Inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera. Kanaafiyyuu seericha isaaniin gargar baasee ture. Utuu abboommii kurnan yookiin immoo kana booddee namni ejjiin jedhee natti dubbachuu qabu, hinatiin jedhee natti dubbachuu qabu jenneetu fudhanne Efesoonuma kana qayyabachaa gaafa deemtan boqonnaa 6 geessanii maal isinii jira? Inni haatu deebi'ee natiin isinii jira. Kanaaf gaafachi keenya dubbisuu dhiisna jechuudha. Fuula keenya itti naanneffanna kana. Abboommota kurnanidha. Waaqayyo lammaffaa abboonni hinatiin hin ejjin kan naan jedhu natti lallabamuu hin qabu jennee yoo dubbii kaasnee boqonnaa 6 geessanii harka keessan afaan irra kaa'atanii dubbisuu dhiistu Efesooniin. Sababiin isaa inni hatu deebi'ee natiin akka nama kan biraattiin gargaaruu danda'utti itti dadhabee hojii hojjetu nuun jira boqonnaa 6. Kana duwwaa nuun hin jedhu. Akkuma abdii seerichi abdii wajjin kenname dubbate sana ijoollee abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa jira boqonnaa 6 irra ga'e. Boqonnaa 6 ammas ga'e maal nuun jedha? Ba'aa olii baadhaa akkasitti seera Kiristoos irraa raawwattu nuun jedha Galaatiyaa irra gaafa dhuftan. Kanaaf iyyuu kutaa kana keessatti wanti inni iddoodhaa fuudhe abbolis godhe raawwannee akka nuyi hin argine kan inni godhe seermooniyaalloo godhe jechuudha kontekstii kutaa kanaatiin yeroo laalu. Har'a hoolaa qabannee mana qulqullummaa dhufaan jiru. Har'a namni dhagna hin qabatin waldaa Waaqayyootti ol hin galin jedhee nama ala dhaabatee isin itti isaa jiru hin jiru. Dhaabaddaa of qulqulleessaa jedhee lubii alatti isin dhaabachiisaa jiru hin jiru. Hoolaan finneedhee dha'ichi Waaqayyoo isin irratti boba'aan jiru. Waaqayyo seericha iddootii fuudheera. Ibroota dhattanii gaafa dubbifattanis Ibroonni waa'ee kanaa nutti dubbatu. Ibroota tuqnee turre yeroo darbe kontekstii Ibrootaa guutummaa isaa dubbistan Ibroonni waa'ee maalii dubbata? Waa'een aarsaan Kiristoos aarsaa hundumaa caaluu isaati dubbata. Ibrootumti Kiristoos hin caala jedhee barreeffama Ibroonni. Musee irra hin caala, ergamoota irra hin caala, aarsaa kakuu moofaa keessa dhiyeeffame irra hin caala, Eeliyaas irra hin caala jedhee barreeffame. Kanaaf boqonnaa 7 geessanii gaafa dubbiftan seerichi diigameera yeroo nuun jedhu lammaffaa hinatiin hin ejjinii sobaan dhugaan bahini wantoota guyyaa jireenya keenya keessatti mooraaluu guyyaa jireenya keenya keessatti Waaqayyoon obee gochuudhaaf jiraachuuf qabnu nu jalaa dhoksuudhaaf miti. Inni iddoodhaa fuudhame sun karaan nu ittiin Waaqayyootti dhiyaannu haaraan tokko iddoo bu'eera. Innis Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf iyyuu waa'ee kanaa nutti dubbataa jechuudha. Kutaa kana keessatti kan inni nutti dubbachuu barbaadu isa kanaa jechuudha. Inni nagaa buusuudhaan nuun jedha. Gara lakkoofsa 16 isin dabarsa. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu nuun jedha. Akka dhagna tokkootti, akka dhagna meeqaatti? Akka dhagna tokkootti araarsuudhaaf
waaqayyo taraarsuudhaaf ofiisaatiin maal godhee diinummaa balleessee nuun jedha. Diinummaa balleessee nuun jedha. So Israa'elotaaf Oromoota gidduu diinummaan akka ture torbee olii hojiidhaan kaasneerra. Diinummaa sadarkaa akkamitti jiru jettanii gaafa ilaaltanii yoo isinii mi'a mana isaanii qodaa isaan bitatanii galaa jiran harkaan tuqxan amma dhaqanii soppiidhaan miiccatanitti. Ifin wangeela Maatewos keessatti gaafa dubbiftan siree isaanii iyyuu miiccu turanii jedha. Ormi tokko itti bu'eennaa siree isaanii iyyuu miiccu turanii jedha. Erga akkas ta'eeti Israa'el maaliif akkas godha? Israa'el jibbamuu qabaa kanarratti yoo jettan jibbamuu qabu. Maaliif ennaan kakuu isa duraa keessatti saba Waaqayyoo foome waan ta'eef Waaqayyoo saba kan biraarraa addoo of baasii. Ati ana Waaqayyoo isa dhugaa beektaa saba kan biraarraa addoo of baasittiin jedheera waan ta'eef Israa'el gochuu qaba ture. Haa ta'u iyyuu malee isaan waanumti isaan godhan keessaati seera Waaqayyoo akka Waaqayyootti kennatetti eeguurra Fariisonni seera Waaqayyoon jajallisu turan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 23 irratti addumaan kan inni isaan beekamu seera Waaqayyoo jajallisanii ofii isaaniitti itti fayyadamu. Ofii isaaniitti itti fayyadamu. Ofii isaaniitti akka waan baay'ee seera eeganitti of dhiyeessu. Namoota waa'ee seera Waaqayyootti lallaban immoo namoota hin abboomamne ribileen namoota akkasii godhanii isaan dhiyeessu. Kanaaf Yesuus fakkeessitootadha isinitti hin jedha. Isin akka awwaala bakkeedhaan nooraa dibameetitti hin jedha. Waanuma isin gootan keessaa immoo tokko fakkeessuudhaaf amma ija dimbilaalaatti kennaa naaf iddu mana qulqullummaa keessatti isa caalu abboommii Waaqayyoo maala baatanii cabsitu. Iddoo kanatti Yesuus waa'ee abboommii saba Waaqayyoof kenname waa'ee abboommii kurnanii isaan kaadaan jiru. Akka isaan hin eegne jajjabeessaan jiru. Kennaa naaf iddanii na goyoomsuu barbaaddu akka waan an goyoomfamu. Ija dimbilaalaa amma ija kefootti. Iji kefoo maal akka isheen taateen beeku an bargitu. Amma ija kefootti amma waan xixiqqootti mana qulqullummaa keessaa kennaa fiddu. Fuuldura teessu. Ifa mana godhaa fuuldura taasisu. Qayyii dibne daangessineen jiru lafa barbaadan taa'uu dandeessu. Kana duwwaatu hin taane seera Waaqayyootti yaadanna jettanii uffata sattiin seera Waaqayyoo yaadattan gadi dhiyeessitanii hodhifattanii deemtu. Gabaa keessatti namoonni miila keessanitti kufanii akka nagaa isin gaafatan barbaaddu. Kennaa kennuudhaaf mana Waaqayyoo keessaatti kan jalqaba harka ol kaasu isin. 100,000 kenna kan jedhu isin. 10,000 kenna kan jedhu isin. Garuu immoo seera Waaqayyoo irra immoo ni jettu. Jedhee kan gooftaan isaan eegamu warra kanadha. Seera Waaqayyootiif utuu hin abboomamin Waaqayyoon utuu hin jaallatin fakkeessuu namoota barbaadanidha. Warra kana gidduu diinummaatu ture. Keessumaa kan baay'ee na dhibu tokko namichi Samaariyaa tokko hattuudhaan reebamee tuutaa hawwee gooftaan fakkeenya ni dubbatu tokko sun dhiba. Hattuudhaan reebamee qabeenya isaa hundumaarraa fudhatanii karaa bukkeetti sagatanii deeman. Lubi mana qulqullummaa tokko hin ho'ineef dhufee fiigaa bira darbee jedha. Ammas barsiisaan seeraa tokko hin ho'ineef dhufee fiigaa bira darbee jedha. Namichi ormi tokko garuu itti goree dhiiga isaarraa miicee horii ofii isaatiif uffatee xaa'urra isa kaa'ee warra naannoo sana jiranitti isa kennatee amman deebi'ee dhufutti gatii isatti baaftan anatti tilmaammadhaa jedhee gatii isa gatiin ittiin jiraatu hundumaa kaffalee fi deemee jedha. Gooftaa waa'ee maaliitti kan inni dubbachaa jiru? Kutaa sana irratti gassitanii yoo dubbifattanii utuu isaan mana qulqullummaa keessaa of tuulanii ormoonni warri Waaqayyoon hin qabne dhufanii akka isaan dursuuf jiranidha kan inni itti dubbatu. Utuu Waaqayyoon hin beekin bara tajaajilaa keenyaan of tuuluu dandeenya. Utuu Waaqayyoon hin beekin bara faarfanne kiliippii meeqa akka hojjenne lallaba meeqa akka seermonii meeqa akka qopheessine bara meeqa waldaa kiristiyaanaaf dura akka dhaabbanne bara meeqa akka deddeebine utuu Waaqayyoon hin beekin of tuuluu dandeenya ta'a. I don't know lamin akkamitti akkanatti deeme asin deebi'a gara lakkoofsa 16. So fannoo irratti duudhaan nuun jedha waa'ee seera Waaqayyooti fanatti deema. Fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu nuun jedha.
akka dhagna tokkootti. Amma dhagna meeqa jira? Dhagna tokko. Akka dhagna tokkootti. Eenyutti araarsuudhaaf? Waaqayyotti araarsuudhaaf. Dhagna tokko godhee gaafa waaqayyotti isaan araarsu isaanis dura dhagna tokko ta'uu qabu. Dhagna tokko godhee waaqayyotti gaafa isaan araarsu isaanis dura dhagna tokko ta'anii araaramuu qabu. Kanaaf addumaan boqonnaa 2:11 kana keessatti hojii waaqayyoo horizontaalii hojjetedha kan nuyi argannu. Sabaaf saba gidduutti waldaa kiristiyaanaa ijaaruu keessatti akkamitti saba daddaa keessaa waaqayyoo dhagna tokko akka inni ijaaredha kan nuyi argannu. Akkuma mul'ati boqonnaa 5 nutti himu saba hundumaa keessaa afaan dubbatamu hundumaa keessaa qoma hundumaa keessaa akka inni nuun jedhu. Yuudii dhugaa uumuudhaaf waaqayyoo hojii hojjetedha kan nuyi argannu. So walitti araaramuudhaaf waaqayyotti araaramuun kun akkasumaan hin taane. Kutaa kana irratti kan isin argattan fannoo irratti du'uu Kiristoosiin kan inni ta'e. Fannoo irratti du'uudhaan nuun jedhee jalqaba. Aarsaan inni duraa sun qallaalitti Yuudiif Israa'eliin gargar baasuu hin danda'amu. Naannoo mana qulqullummaatti hoolaa wayii qabatee mana qulqullummaatti nama deemaa jiru yoo argattan most probably fagoorra dhaabattanii ilaalaa jirtu yoo ta'e eenyuun ta'a? Yuudii ta'a. Fagoorra dhaabattanii namni mana qulqullummaatti deemaa jiru kuni Oromoota keessaa haatettanii sammuu keessanitti hin dhufu. Most probably kan inni ta'u Yuudiidha. Aarsaan inni jalqabaa sun namoota hundumaa kan fiixaan baasu hin taane. Garuu Kiristoosiin fuula duratti nutti agarsiiseera. Waaqayyo garuu Kiristoosiin fuula duratti agarsiisuudhaaf aarsaa sanatti fayyadameera. Yeroon akka isiniin jedhu seera Lewwotaa gataa seera keessa deebiin dubbisinaa fiixaan baheera gataa isiniin jechaa hin jiru. Macaafa qulqulluudha argisiisa Waaqayyooti. Garuu seerri Lewwotaaf seerri keessa deebii seeronni kakuu moofaa keessa waa'ee aarsaa nutti haasa'an hundumtuu waa'ee eenyu nutti himu? Waa'ee Kiristoosiin nutti himu. Amma kamillee yoo ta'e seerichi fuula duratti piikcharii Kiristoosiin nutti agarsiiseera. Kanaaf iyyuu lakkoofsa kanarratti jara kana araarsuudhaaf kan barbaachisu inni jalqabaa maa inni jennaan aarsaadha. Kanaaf Kiristoos fannoo irratti du'uudhaan aarsaa ta'uusaa argina. Waan qalamee aarsaa ta'u. Waan qalamee aarsaa ta'uudha. Bargit macaafa qulqulluun keenya taardii haalinnaa jedha yookiin qalamteetta jedha. Du'uu Kiristoos garuu akka nuyi qalamuu tiraadishiniidhaan beennutti du'uu Yesuus. Hin qalame yoo jedhame maaltu nutti dhufa sammuu keenyatti nuun? Nama aduurra kaa'anii kutantu nutti dhufa miti. Qalamteettaa immoo oolumaa galatti duuteettaadha wanta biraan qabu. Duuteettaadha. Taardii haalinnaa immoo morma kee irraa aduu kaa'an jechuu miti. Garuu qalamteetta jechuudha. Aarsaa taateetta jechuudha. Kanaaf iyyuu taardii haalinnaa yeroo jedhu Yohaannis macaafa mul'ataa keessatti taardii haalinnaa yeroo jedhu eenyu yaadaa barreessa? Kakuu moofaa keessatti hoolota warra qalaman sana yaadaa barreessa. Sammuusaa keessaa piikchariin ittiin barreessaa jiru hoolota kakuu moofaa keessatti qalaman sana akka isaan itti qalaman hin barreessa. Taardii haalinnaa gaafa jedhu duuteetta akka jechuuti. Fannifamuudhaan du'e waan ta'eef Yesuus billaarra hin kaa'amne waan ta'eef. Kanaaf iyyuu aarsaatu barbaachisa jara kana walitti araarsuudhaaf. Aarsaatu barbaachisa. Iddoo kanatti wanti nuyi hubannee darbuu qabnu tokko waa'ee du'uu Kiristoosiin gaafa yaannu Waaqayyo abbaan cubbuu namoota biyya lafaa hundumaa ilaalee itti cakkanee akka inni Kiristoosiin ajjeese. I don't know lafa itti dhaga'een beeku garuu jecha kanatu sirreeffannee gaara itti fakkaata. Minen biloo no? Just wordis ni astakaakalu miti xiyyeeffannoon kun guddaan dhaabadheef garuu yoo sirreeffachaa deemne gaarii. Kiristoosiin ajjeeste yeroo jennu Waaqayyo abbaadhaan Kiristoosiin ajjeeste yeroo jennu seensi akkamii qabu? Utuu inni diduu waa inni fannootti ol baasee wayiiti ni afaan Ingiliffaa keessatti he killed yoo jedhame na ajjeesi mee dheetoo ledee dhufe Ingiliffumaan gaafa Ingiliffa baratanii so ለምሳሌ ምን ልበለው አበበ killed a dog yoo jenne sarittiin ajjeesitu seen jettuutu seen kadhattuuti kan hin ajjeesu. Humnaan nagaatti darbatee duukaa fiigee billaadhaan rukutee si ajjeese jechuudha. Kanaaf Kiristoosiin na ajjeeste yeroo jennu
Sababiin isaa wangeelli Yohaannis maal nuun jedha? Lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf deebisee immoo fudhachuudhaaf Yesuus jaalala isaatiinis of kenneera. Akkuma Yesuus dabarfamee kennamuu isaa fedha Waaqayyo Abbaa ta'e Yesuus maal isaatiinis of kenneera. Fedha isaatiin of kenne. Fedha isaatiin itti adeeme. Kaatti adeemnaa jedhee bartoota kadhatee kan fuudhee ka'eessa. Tuusaan rafanii. Gara du'aatti. So utuu Waaqayyo Abbaa utuu Kiristoos diduu Waaqayyo Abbaan immoo humnaan geessee miti. Waan Kiristoos itti olii galee Waaqayyo Abbaanis fedha guutuudhaan itti olii gala waan ta'eef. Kanaaf iyyuu fannoo irratti du'uudhaan nuun jedha kutaan kun. Fannoo irratti du'uudhaan. Gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyo taraarsuudhaaf ofii isaatiin maal godhe? Diinummaa balleesse nuun jedha. Fannoo irratti du'uu isaatti aanee immediate actioniin yookiin immoo wanti nurratti imputed ta'e maal Waaqayyo taraaramuudha. Fannoo irratti du'uu Kiristoosiin possibility way yookiin immoo wanta carraa wayitu nu uumame tun taane warra Kiristoos yaadaan qabeef araaramuutu ta'eef. Waaqayyo dhiiga Kiristoosiin iddoo kan biraa kaa'ee cubbamoonni humna isaaniin tattaafatanii akka isaan dhaqanitti miiccataniif carraa uume miti. Ittiin isaan miice. Utuu akkas hin taane ta'e fayyuu hin dandeenyu turre. Waaqayyo possibility uume dhiiga Kiristoos achi kaa'eedhaan ni akka nu ittiin miiccannuuf nu eega utuu ta'eefi fayyinni hin jiru ammas sababiin isaa nuyi du'oodha manca'oodha waan taaneef gara dhiiga Kiristoositti adeemuuf namoota jaallatan miti. Kanaaf Waaqayyo waan inni godhe yoo jiraate dhiiga Kiristoosiin nu miica. Kanaafidha Phexros isa duraanatti fakkaata dhiiga isaatiin qulleeffamuudhaaf yaadaan qabamtan nuun jedha. Uumamuu biyya lafaa fuuldura Waaqayyo warra fayyan fo'achuunsaa macaafa qulqulluun akkuma nutti dubbatu ifi waa'ee qalamuu Kiristoos waa'ee du'uu Kiristoos gaafa nuu kaasu mul'atu boqonnaan 13:8 oolicha isa uumamuu biyya lafaa fuuldura qalame nuun jedha. Nuyi garuu yoom qalametti beekna? Waggaa 2000. Oolichi uumamuu biyya lafaa fuuldura akkamitti qalamennaan yaada Waaqayyoo isa bara baraa keessatti hoolaa qalametu ture. Kanaaf iyyuu fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyo taraarsuudhaaf sababiin Kiristoos fannoo irratti du'uu isaatii inni jalqabaa sababii jalqabaa lakkoofsa kana keessa argannu Waaqayyotti nu araarsuudha jechuudha. Waaqayyotti nu araarsuudha. Kana gochuu isaatiin immoo maal godhe nuun jedhaa? Diinummaa balleessee nuun jedha. Kanaaf Kiristoosii fannoo irratti du'uudhaan dalgatti yookiin immoo horizontaalii walitti nu araarseera. Walitti nu araarseera. Arra Israa'eloota warra amananii achi Israa'eliin Yerusaalemiin jiranii fi nuni dhagna tokkodha. Liibiyaa keessa warra jiranii wajjin dhagna tokkodha. Itoophiyaa muluu keessa warra jiranii wajjin dhagna tokkodha. Saba Waaqayyoo fo'ate hundumaa wajjin har'a nuyi dhagna tokkodha. Kutaan kun maal nutti agarsiisa? Kiristoos diinummaa iddootii kaaseetu jiru nuyi har'a teenyee sabaaf sabaan ol qoqqooduun dubbii Waaqayyoo irra daddarbuudha. Afaaniin ol qoqqooduun inni isheen saba akkasiiti inni saba akkasiiti jechuun arguun diratti hin tolu jechuun hamma kamillee nu haamiidhu sabi barbaade. Akka ijoollee Waaqayyootti wanti nuyi yaaduuf beekuu qabna. Diinummaa Waaqayyoo karaa Kiristoosiin nu gidduutii fuudhee deebifnee ijaaruun dubbii Waaqayyoo irra daddarbuudha. Keessumaa waldaa kiristiyaanaa keessatti. Nuu galataanaan afaan barbaanneen yoo faarfanne maal rakkoo qaba? Rakkoo qaba? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Kiristoosii ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera jedha. Ibroota boqonnaa 10 keessatti lakkoofsa 9 irratti dubbiftan. Kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf nuun jedha. Isa duraa iddoodhaa fuudhee nuun jedha. Aarsaa isa duraa iddootii fuudhee aarsaa isa kana iddoo buuseera. Aarsaa isa kanaan immoo karaa ittiin Waaqayyotti dhiyaannutu argame jechuudha. Hojiin karaa amantii dhiiga Kiristoosiin Waaqayyotti dhiyaachuu argame kuni Waaqayyo biraa kan ta'edha. Waaqayyo biraa kan ta'edha. Kiristoosii
gara biyya lafaa dhufuudhaaf yeroo yaadaan qabamu warri fayyanis yeroo yaadaan qabamanii warra foomaniif duuf akka inni jirus Kiristoos warra foomaniif akka inni duus Waaqayyo abbaan achumaan yaadaan qabeera. So waa'ee dhiiga Kiristoos gaafa dubbannu waa'ee aarsaa nuu ta'uusaa gaafa dubbannu du'a bakka bu'iinsaa yookiin immoo substitutionary deathidha. Exactly yaanaan bakka bu'ee tokko keenya warra fayyan warra fooman bakka bu'eeti Kiristoos kan inni nuuf du'e. Du'a bakka bu'iinsaati jechuudha substitutionary deathidha. Malee utuu nuyi amala gaggaarii agarsiisnu utuu nuyi fooyyee qabnu utuu nuyi fedhattiin Waaqayyotti dhiyaannu wayii qabnu nuu du'e miti Kiristoos. Roomaan boqonnaa 5 lakkoofsa 10 akkas nuun jedha. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 na wajjin baafadhaa. Nuyi ammallee diinota utuma jirru tuni maal taane jirru diinota Waaqayyoo taaneetuma jirru. Du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin ammam caalaatti ooluuf jirra jedha. Tuni araaramuuf yaallu nu du'e tuni araaramuuf yaallu Waaqayyotti araaramuuf finnu Kiristoos nu du'e diinota taanee jirru afuuraan du'oota taaneetu jirru Kiristoos nu du'e. Kiristoos nu du'uu isaatiin Waaqayyotti araarame. Sababii kanaaf ammistuu saggaa timirtoochi kan jennu keessaati waa'ee dhiiga Kiristoos yeroo dubbifnu dhiigni Kiristoosii humna isaatiin guddaadha yoo ta'e illee humna isaatiin saba hundumaa fayyisuu danda'a yoo ta'e illee garuu exactly effectively kan inni fayyisu warra foome qofaadha. Waa'ee kanaa 5 points kitaaba jedhu isin afeerree turre namoonni dubbistan argitanii ture yaada. Sagalee Waaqayyoo kan nutti agarsiisu kanadha. Boqonnaa 5 illee deemtanii Efesooniin gaafa argitanii Kiristoos waldaa kiristaanaatiif of kennee nuun jedha. Hoolota isaatiif of kennee nuun jedha. Kanaaf yoo Kiristoos du'eefi namni abidda bara deemu, namni badu, namni gatiin dhiiga Kiristoos lafatti hafu hin jiru jechuudha. Waaqayyo warra Kiristoosin dabarsee kenneef warra foote hamma yoomitti eega? Hamma dhumaatti eega. Kufuu danda'u, waan teellaa deebi'an fakkaachuu danda'u. Waaqayyo garuu ammas isaan kaasa. Ammas isaan naaba. Hamma dhumaatti isaan eega. Lakkoofsa 17 hin dabarsaa. Lakkoofsa 16 keessatti kan ilaallee fannoo irratti du'uudhaan diinummaa balleessuu isaati. Waan Kiristoos hojjete hundumaati kan inni nutti himu amma lakkoofsa 22 iyyuu. Inni lakkoofsa 17 irra jiru misiraachoo nagaa lallabuu isaati. Misiraachoo nagaa lallabuu isaati. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti nuun jedha. Isaan warra dhiyoo turanittis misiraachoo nagaa lallabe nuun jedha. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis maal godhe? Misiraachoo nagaa lallabe. Misiraachoo nagaa lallabe. Waa'ee inni misiraachoo nagaa lallabuu Yesuus gaafa dubbannu qaamaan biyya lafaarra deddeebi'aa gaafa ture Yesuus fooniin yookiin immoo akkuma keenya foon uffatee deddeebi'aa gaafa ture mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera qalbii keessan jijjiirradhaa jedhee wangeela Waaqayyoo lallabaa akka inni ture hin arginu. Kiristoos wangeela lallabaa isa jedhutu nutti ka'uu danda'a kutaa kanarraanna. Erga du'ee du'aa ka'ee erga gara abbaatti ol ba'e immoo hafuura isaatiin nu gidduu akka inni jiru. Nu keessa akka inni jiru. Afaan keenya fayyadamee warra ambaasaaddara Kiristoos ta'an fayyadamee wangeelaa akka inni lallabu kutaa kanarraa argachuu dandeenya. Kanaafidha Phaawulos gaafa waamamu ifi guddaan waaqaraa irratti lafa dha'ee sagaleen tokko maal isaan jedhe? Maal isaan jedhe? Ana Kiristoos kanatti maal gochaa jirtu? Ari'achaa jirtu. Kutaa kana gaafa dubbifnu saba wangeela lallabaa jiran sana ergamoota warra wangeela lallabaa jiran sana ari'achuun isaa akka waan inni Kiristoosin ari'atuutti kutichi kan nutti himu. Kiristoos karaa ergamootaa biyya lafaa keessaa warra isaaf fo'aman ofitti fudhachuudhaaf wangeela ni lallabaa jiru dura Phaawulos dhaabachuu isaati kan nu arginu. Kanaaf dhufee misiraachoo nagaa isinitti lallabee jira. Misiraachoo nagaa isinitti lallabee jira. Isin warra fagoo turtanitti nuun jedha. Isin warra fagoo turtanitti nuun jedha. Abdii Waaqayyoo irraa fagoo turtan, kakuu Waaqayyoo irraa fagoo turtan, seera Waaqayyoo irraa fagoo turtan, kakuu Israa'eliif kenname irraa fagoo turtan, kana duubaatu hin taane
Isa bakkeedhaan kenname kanarraa fagaachuu keessan duwwaatu hin ta'in waaqayyo malee turtanis nuun jedha. You were without God in the world nuun jedha. Waaqayyo malee turtan biyya lafaa keessatti nuun jedha. Isinitti dhufee maal nu godhee misiraachoo nagaa lallabe nuun jedha. Isinitti dhufee misiraachoo nagaa lallabe nuun jedha. Roomaa boqonnaa 9 yeroo dubbistanii waa'ee saba Israa'el gaaffitti ta'ee Phaawulos gaaffii yeroo inni gaafatu argattu. Sabni koo warrani isaaniif jedhee lallabaa jiru. Isaaniif jedhee dubbachaa jiru. Hamma yoomitti turu jedhee gaafanni waaqayyoon gaafatu argan. Isaaniif jedhee Kiristoositti utuun gargar kutamee abaarame jedhee inaaffaadha yeroo inni dubbatu argan. Kanaaf waaqayyoo gaaffii Phaawulos Israa'eliin hunduma isaan fayyisa jedheen deebisneef. Gaaffii Phaawulos aadinaa Phaawulos dhiyeessu kana Israa'el kan ta'e hundumtuu Israa'el dhugaa miti jedhee deebiseef waaqayyo. Kanaaf iyyuu warra abdii waaqayyoo waamametu waamichicha keessaa qooda qaba malee bakkeedhaan Israa'el dhugaa waan ta'aniif miti jedhee deebisaaf. Har'a kanaafi gaafa gara Kiristoos dhufnu Israa'el dhugaa taanaa dhufnaa jechuudha. Ijoollee waaqayyoo taanaa jechuudha. Roomaa boqonnaa 2 akkuma itti dubbatu Yuudii dhugaa taana jechuudha keessa keenyaan. Kiristoositti lammaffaa dhalannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu warra fagoo turtanittis warra dhiyoo turanittis lamaanuu isaanitti lallabame nuun jedha kutaan kun. Maal yuudannoo dhiyoo turanii maal rakkoo qaba warra fagoo turanitti yoo lallabame. Filis na dhaggeeffadhaa iddoo kanatti. Yuudannoo achuma kakuu waaqayyoo qabu seera qabu maal rakkoo qaba warra fagoo turanitti maaf lallabeennis. Kakuutti dhiyaatanii ifin gooftaan yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture Yuudaan gooftaatti dhidhiyaate qarshii qabaa ture waan bakkeedhaan seera bakkeedhaan nuu kenname qabaachuun dubbisuun sanyii waaqayyoo nuun godhu. Yuudonni kan isaan Kiristoosii wajjin waliin galle yeroo hundumaa kanadha. Nu hidda Abiraam guyyaama tokko iyyuu nama tokkoof garbicha hin taane naan gooftaan akka isaaniin jedhe. Ilmichi yoo birmaduu isin baase duwwaa birmaduu taatu. Kanaachi isin garboota jedheen. Yoo barbaaddan waaqayyo Abiraamiif iddoota kanatti dhagoota kanatti hidda haaraa sanyii haaraa kaasuuf jira jedhama. Lamaan keessaniif iyyuu wangeelatu barbaachisaa jedhaan. Keessumaa Roomaa yeroo dubbistan baay'ee chaalenjii isin godha. Roomaa boqonnaa 1 gaafa dubbistanii lakkoofsa 18, 19, 20, 21 Roomaa boqonnaa 1 gaafa dubbistan waa'ee ormoota warra waaqayyo irraa fagaatanii bakka pikcharii waaqayyo warra isaanii hin dhufneeti kan inni dubbatu. Waaqayyo yoo barbaadan simbirroota samii keessaatti fakkeessu. Yoo barbaadan bifa nama saduutti fakkeessu. Yoo barbaadan bifa horii bakkee keessaatti fakkeessu. Yoo barbaadan immoo mukuma guddaa wayii argatanii naan kun waaqayyo keenya jedhanii jala ta'anii sagadu. Dhibaayyuu dhibbaafatuu fi laguma wayii argatanii naan immoo lagi kun waaqayyo keenya jedhanii lagichatti sagadu. Oromoon nama jiru Oromoon best example taadha yaada kanarratti. Ameen. Oromoon kanarratti best example ta'a. Naatani. Muka sagadu, galaanatti sagadu, uumamatti sagadu, waaqa gurraacha jechuu irratti best example ta'a kanarratti jechuudha. Namoota akkasii kana jira jechuudha. Bifa waaqayyoo humna waaqayyoo isa uumama irratti mul'ate hubachuu namoota dadhaban namoota akkasii turan. Roomaa boqonnaan 1 kan inni nutti dubbatu waa'ee kanaati. Roomaa immoo lakkoofsa boqonnaa 3 boqonnaa 2 cicciitanii immoo lakkoofsa 1 irraa kaasee immoo Yuudii isa seera qabaachuu isaatiin of jajuutti dubbachuu jalqaba Phaawulos. Ati immoo seera qaba ofiin jetta. Waaqayyoon qaba ofiin jetta. Seera qaba ofiin jetta. Of tolta. Garuu immoo maal godha seera qabaachuu keetiin waan tokko iyyuu sin fayyadu. Garaan kee keessa immoo seera waaqayyootiin hin mormu. Hin hatinaa jetteetuma barsiiftuu hin hatta ofii keetii. Hin ejjinaa jetteetuma barsiiftuu immoo ofii keetii immoo hin ejjita. Lamaan keessan iyyuu warri seera sabakkeedhaan mul'ate qabdanis warri waaqayyoo wallaaltanii bineensa bakkeetti fakkeessitanis firdii waaqayyoo jala jirtu. Boqonnaa 3 irratti dhufee lakkoofsa 21 irratti wal qabataadha kutichi. Hundinuu yakkaniiru jedhee yeroo dubbatu Yuudiis orma soditti dabale hunduma.
hundumtuu yakkaniiru. Kanaafiyyuu wangeelatti isaan barbaachisa. Warra fagoo tura jiraniifis warra dhiyoo jiraniifis maaltu isaan barbaachisa? Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isaan barbaachisa. Oh, haleluuyaa. Wangeela eenyu? Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isaan barbaachisa. Nama waaqayyoon biratti waaqa kan biraa waaqeffachuuf waan maqaa isaan beekamne waaqeffachuudhaaf rakkatuuf wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu barbaachisa. Ifin saba keenyaaf wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu barbaachisa. Mataa isaa mimmilissi namni gaafa ayyaanni irreechaa gahu. Rakkoo maalii qaba maalii? Aadaadhaan. Wangeelatu isaan barbaachisa. Wangeela gooftaa keenyaatti isaan barbaachisa. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume beeka jedhee jeneraal lifireeshinitti amanee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin namni bakkeetti akka diinaatti ilaalu hin amanne hin fayyine wangeelatti isa barbaachisa. Waaqayyoon hin beekne. Wangeelatti isaan barbaachisa. Hojii isaaniin fayyuudhaaf waldaa kiristaanaa keessa ta'anii immoo waldaa kiristaanaatu dhaqanii hojii koon hin fayye jedhanii warra dhamaaniif wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan barbaachisa. Seera eeguu kootiin hin fayye, seera eegee hin fayye jedhanii seera eeguu isaaniitiin dhaalatanii warra waldaa keessa bara isaanii lakkoofsaniif wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan barbaachisa. Amantii qofaan fayyita isa jedhutu isaan barbaachisa. Warra amaneera fayyeera waaqayyoon beeka jedhanii akkuma Qorontos boqonnaan 11 lakkoofsa 5 nutti dubbatu. Waaqayyoon beeka gooftaa beeka jedhanii warra jireenya gaddiisii jiraatan warra seera waaqayyoo dhimma isaan qabne warra waaqayyoof hin abboomamneefis wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan barbaachisa. Kana lamaan keessaa iddoo tokko bu'uun keenya nafu. Yookiin hojii mataa keenya amanannee fayyuu jaallataa yookiin immoo fayyeera jennee fayyeera isa jedhu duubaa keessa deddeebinee waaqayyoof hin abboomamnu ta'a jireenya barbaanna jiraanna ta'a lamaan keenyaaf wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barbaachisa. Isuun oommi yaadinamu. Haleluuyaa. Kanaaf fagoo turtan warra fagoo turanittis jedha Phaawulos. Warra dhiyoo jiranittis abdiin lamaan keessanii maal? Wangeela. Come on brothers. Amma gadi baatanii dhugaa baatanii deebitan caalaa gadi baatanii dhugaa baatanii wangeela dubbachuun keessan gaariidha hundi keenya dhugaa ba'uu qabna. Garuu waan tokko sirriitti hima. Amma gadi baatanii wangeela dubbatanii deebitan caalaa waldaa keessatti wal deebitanii ammas nama namanni baay'ee argattu. Fedha mataa isaaniif gooftaa duukaa kan bu'an waan jaallatan barbaacha gooftaa duukaa kan bu'an fedha mataa isaanii guuttachuudhaaf sooromuudhaaf gooftaa duukaa kan bu'an jireenya biyya lafaa guuttachuudhaaf gooftaa duukaa kan bu'an yookiin friendshippiin waldaa keessa jiru isaanitti tolennaan waldaatti kan deddeebi'an waan baay'ee argattu. Lamaan isaaniif iyyuu wangeela gooftaa keenyatu barbaachisa. Phaawulos waa'ee kanaa nutti dubbachuu barbaada. Warra fagoo turanitti isaan warra dhiyoo turanittis misiraachuu nagaa lallabee jedha. Lakkoofsa 18 irratti akkas nuun jedha. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna nuun jedha. Karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna nuun jedha. Kanaaf iyyuu namni bara kam keessa amanallee amanaadha taanaan hafuura qulqulluudhaan abbaa bira ga'a. Ayyaana waaqayyootiin fayya. Waaqayyo karaa fayyinaa 2, 3, 4, 5 qabu waaqayyo. Waaqayyo karaa fayyinaa tokkicha qaba. Kakuu moofaa seera uumamaatii kaatanii dubbisaa dhuftan wanti waaqayyo irra deddeebi'ee mul'isuudhaaf hojjechaa ture hundumtuu karaa tokkicha kanadha. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 dhuftanii yoo dubbiftaniif inni dubartittii irraa dhalatu mataa kee dhidhiita ati immoo koomee isaa hiddita jedhee dubbachuu erga jalqabee booddee wanti waaqayyo gochaa ture uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 sirriitti gilxatiisaa bakkeetti baasuu ture. Ifatti baasuu ture wanti waaqayyo godhe hundumtuu. Kakuu garaagaraa arguu dandeessu, kakuu Abrahaamii arguu dandeessu, kakuu Addaamiin arguu dandeessu, kakuu Musee arguu dandeessu, kakuu Daawitiin arguu dandeessu, kakuu haaraa kakuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin arguu dandeessu, kakuu Noohiin arguu dandeessu. Kana hundumaa keessatti kan isin argitan garuu
sanyii dubartittii mul'isuu ture karoorri Waaqayyoo. Kanaaf kakuun kun hundumtuu walitti qabamanii gara Kiristoositti agarsiisu. Hafuura tokkichaan karaa ittiin abbaa bira geenyu qabnaa jedha. Hafuurri qulqulluun hunduma keenyaaf Yihuudootaafis Ormootaafis kan kennameedha jechuudha. Hundumti keenya abbaa tokkicha qabnaa, hafuura tokkicha qabnaa jechuudha. Kanaaf hundumti keenya hafuura tokkoon chaappeffamneerra jechuudha. Kun galuu fididee hojii ergamootaa boqonnaa 11 irratti Phexroosii warri Yihuudootaas warri Ormoonnis akkuma Yihuudoonni hafuura qulqulluu fudhatanitti gaafa isaan hafuura qulqulluu fudhatanii warri mana Qarneloositti walitti qabaman gaaffii tokko Phaawulosiin gaafatan. Warri kun akkamitti hafuura qulqulluu fudhatan jennaan Waaqayyootu loogiin akkuma nuufis kenne isaaniifis kenneera. Ani immoo eenyuun ta'ee Waaqayyoon dhowwuu danda'a reedhe. Eenyuun ta'ee Waaqayyoon dhowwuu danda'a. Kanaaf iyyuu waldaan kiristiyaanaa hafuura tokkicha qabdi obboloota ko. Hafuura tokkicha qabdi, hafuura qulqulluu qabdi. Kanaaf Yohaannis gaafa barreessu hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sanarra hafuura isa kamtu jira. Isa nu keessa jirutu caala oonuun jedha. Isa nu keessa jirutu caala oonuun jedha. Yeroo tokkotti namni yookiin gooftummaa cubbuu jala jira yookiin immoo gooftummaa Kiristoos jala jira malee gooftummaa adda addaa lama jala jiru. Kanaaf Yesuus amma raajii kenne yookiin horiidhaaf bitamaa yookiin immoo ma'eef bitamaa Waaqayyoof bitamaa. Namni tokko gooftota lamaaf bitamuu hin danda'u. Yookiin Waaqayyootu gooftaa keessanii yookiin horiitu yookiin hawa biyya lafaatu yookiin wanta jireenya biyya lafaa keessaa ba'utu gooftaa keessan. Gooftummaa cubbuutu gooftaa keessan. Kanaaf iyyuu hafuura tokkichaan eenyu bira geenya nuun jedhaa? Abbaa bira geenya. Karaa hafuura qulqulluu malee karaa hojii Kiristoos fannoo irratti hojjetee malee abbaa bira ga'uun hin danda'amu. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan nu cuuphuudhaan Waaqayyoo ijaarsa mana hafuuraa isa dhugaa sanaaf nu taasiseera jechuudha. Gara lakkoofsa 19 isin ceesisaa. Egaa isin si'achii nuun jedha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti nuun jedha. Orma nama biyya diidaas miti nuun jedha. Isin jedhee jalqaba Phaawulos akkuma kanaan dura isinii kaasaa ture isin yeroo jedhu saba warra Waaqayyoo kan Waaqayyoo saba Waaqayyoon ta'in jeentaalsi akka isaan ta'an ilaalleerra. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra kam nuun jedhaa? Warra biyyaati nuun jedha. Maatewos 25 gaafa dubbistanii gooftaan namoota warra beela'an hin soorin warra qullaa ta'an itti uwwisin sana ija koo duraa badaa gaafa isaaniin jedhu maalitti isaaniin jedha? Ani orman ture akka nama keessaniitti nan ilaalle. Akka nama keessaniitti nan ilaalle. Beela'een ture hin nyaachisne. Orman ture akka nama keessaniitti nan ilaalle. Kophaa koon ture ofitti nan bunneedha. Kanaaf iyyuu Yesuus achitti maal dubbachaa jira? Kiristoosii wajjin warra qooda walitti hin qabne. Dhagna dhugaa ishee taate waldaa kiristiyaanaa wajjin warra qooda walitti hin qabne yeroo isaan fuula isaa dura dhufanii falmatan. Kutaa sana irratti nama nyaachistanii chaaritii hojjettanii jireenya bara baraatti galtuu miti kan gooftaan dubbachaa jiru. Namatti qullaasaa uwwiftanii jireenya bara baraa argattuu miti kan gooftaan dubbachaa jiru. Maaliif jennaan kutaa sana 25 keessatti waa'ee kanaa gaafa dubbatu kan inni ittiin gollabu uumamuu biyya lafaa fuuldura mootummaa sabbaa kootiin isiniif qophaa'e itti kottaa galaa isaaniin jira gaafa isaanii galchu. Kan isaan galche hojii isaan hojjetan sanatu hin taane Waaqayyo uumamuu biyya lafaa fuuldura karaa Kiristoosiin isaan qopheessuu isaati. Sababii uumamuuf biyya lafaa fuuldura karaa Kiristoosiin qophaa'aniif immoo wanta gooftaan iddoo sanatti taasisaa jiru hojjetaniiru. Maal godhaniiru? Warra beela'an nyaachisaniiru. Warra qullaa ta'an uffisaniiru. Kiristoosiin isa biyya lafaa keessa akka ormaatti dhufe simataniiru. Isa qofaasaa dhufe simataniiru. Gooftaa fudhataniiru. Akka ormaatti san ilaalle.
Israa'eloonni garuu nuun jala sagalee Waaqayyoo gara biyya dhuunfaa isaa dhufee isaan garuu maal isaan goone? Isaan simanne nuun jala. Kanaaf iyyuu isinii diida turtan, biyya lafaa keessa turtan, orma turtan. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa taataniitu. Walumaa gala maal jechuudha kutaan kun? Qooda warra Waaqayyoof qulqullaa'anii keessaa hirmaattaniitu. You are partakers with the saints nuun jedha. Isin qulqullootaa wajjin qooda tokko qabdu nuun jedha. Akka hirrina amantii keenyaaf Abiraam fa'aa wajjin dhaabachuu waan qabnu sirriitti fakkaata? Akka hirrina amantii keessaniif nama Abiraamii wajjin dhaabachuuf boldina si qabdan. Inni yaa ilma himina jaanti nama ta'e Waaqayyo amantii amma kana ga'u kan karaa isaa mul'ise nama akkasii wajjin dhaabachuudhaaf humna qabna. Musee wajjin dhaabachuudhaaf nama humna qabnu jirraa? Kakuma fa'aa keessatti Waaqayyo karaa isaanii hojii adda addaa kan hojjete qulqulloota akkasii wajjin dhaabachuudhaaf namni humna qabu jira. Daawitii wajjin dhaabachuudhaaf humna qabdu. Garuu Waaqayyo karaa Kiristoosiin qulqullootaa wajjin nu hirmaachise warra biyyaa nu godhe nuun jedha kutaan kun. Warra biyyaa warra kam? Warra mana Waaqayyooti malee nuun jedha. Addumaan iyyuu mana Waaqayyoo kan jedhu God's house or God's household kan jedhu kuni kakuma fa'aa keessatti waldaa Waaqayyoo bakka bu'a. Keessumaa kakuma fa'aa yoo ilaaltan mana Waaqayyoo kan jedhu. Mana Waaqayyoo kan jedhu kakuma fa'aa irra deebitanii mana Waaqayyoo lafa jedhu dubbistanii saba Waaqayyoo fo'amee bakka nu bu'a. Isaanii wajjin nuun jedha. Ibrooti jara kana nuu tarreessa boqonnaa 11 irratti. Toora Ibroonni ittiin jara kana tarreessu dubbistanii where is my face jettu malee akka itti dabalamtan isiniin dhufu. Biyya lafaa keessa namoota qullaa isaanii deddeebi'an. Gogaa hoolotaa uffatanii gabaa keessa kan deddeebi'an. Namoonni isaan jalaa duunaan gammachuudhaan kan ililchan, gammachuudhaan kan fudhatan. Galaa keessa, biyya ormaa keessa kan jiraatan. Lafa gogaa keessa kan jooran. Biyya lafaa keessa akka waan biyya qabaniitti namoota lakkoofne. Biyya lafaa kana mandara dhaabbataa hin qabnu, samiitii qabna namoota jedhan. Gaafa laaltan, akshiniin tokko yoo yeroo firaa dhabdan, where is my face? Ibroota boqonnaa 11 dubbiftanii koortaniitu taanaan qalbii jirudha. Boosti gootaniitu ani immoo warra kana keessa jiraatan taanaa of ilaaluun irra jira. Eessara amantiin koos hin jechisiisa. Haa ta'u malee Kiristoosii isaanii wajjin warra biyyaas hin godheedha lakkoofsi 19. Warra biyyaas hin godhe. Warra mana Waaqayyoo God's household taatan jedha. Qulqulloonni hundumtuu warra biyyaa akka isaan ta'an, warra mana Waaqayyoo akka isaan ta'an, Waaqayyo qulqulloota kanatti nu dabaluu isaati kan inni nutti himu. Isin si'achi egaa nuun jedha. Si'achi nama biyya diidaa miti nuun jedha. Orma miti. Gara lakkoofsa 20 isin ceesisa. Lakkoofsa 20 irratti isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti maal taataniittu? Ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii maal godha? Isa dhagaa golee qajeelchuudha. Pointii isa dhumarratti dubbatame kanaa Kiristoos Yesuus ofii isaatii isa dhagaa golee qajeelchuudha jedhu kanaa fuula dura buustanii akkasii dubbistanii barbaada. Mana tokko gaafa ijaartan manni kun gaafa ijaaramu maaltu jalqaba kaa'ama? Isa kamtu dura dhufa? Isa kamtu dura dhufa? Dhagaa goleeti. Kanaaf kutaan kun Phaawulosiin achi kaa'ee, Phexrosiin achi kaa'ee, Phaawulosiif Phexros irra isin kakaa'e jechuu wayii miti. Dhugaadhaa? Filoomsa akka kanattidha waldaan kiristaanaa kan isheen dhufte. Garuu Iyyasuus Kiristoos hundee ijaarsichaa akka inni ta'e nutti dubbata jalqaba. Dhagaa golee qajeelchuudha nuun jedhee keetu. Isin immoo hundee ergamootaaf raajonni kaa'an irratti ijaaramtaniitu jira. Ergamootaaf raajonni immoo maal kaa'an jennaa? Gooftaa
Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkaatanii jiraatanii nutti agarsiisaniiru. Jireenyi isaanii hundee waldaa kiristaanaati. Yookiin immoo Phaawulos boldinesiidhaan daa'uun akkuma Kiristoosiin fakkaate na fakkaadhaa jedhee dubbateera. Jireenyi isaanii egzaampileriidha waldaa kiristaanaatiif. Yoo kufan yoo kufaatiin isaanii egzaampileriidha. Isaan kufan keetti deebinee akka hin kufneef egzaampileriidha jechuudha. Inni kan biraan immoo barsiisa isaaniitiin hundee waldaa kiristaanaa kaa'anii. Waldaan kiristaanaa barsiisa qabdi. Buddeen cabsachuu qabdi waldaan kiristaanaa. Kadhatatti dhagna tokko erga ta'anii kadhatatti qabamuu qabdi. Ibroota hojii ergamootaa boqonnaa 4 gaafa dubbifattanii walitti qabamanii maal godhu turan? Boqonnaa 4 lakkoofsa I think 32 natti fakkaata. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoof yaada tokko turan isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qaba tureen kan kooti hin jenne. Qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture. Ergamoonnis humna guddaa agarsiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Yesuus dhugaa ba'an ayyaana guddaas qabu turan jedha. Barsiisa ergamootaatti seedu yoo argattan naa dubbistu abbaan tokko. Sorry. So barsiisa ergamootaatti akka isaan qabamaa turan gooftaan keenya du'aa ka'ee akkuma ol ba'een immoo kutaa mana kadhataatti akka isaan deebi'an argattu. Kutaa mana kadhataatti deebi'an gooftaan gara ejersaarraati ol butamuu isaa qilleensa keessa ol ba'uu isaa akkuma argan itti deebi'an kutaa mana kadhataatti deebi'an. Guyyuma guyyaatti immoo barsiisa ergamootaatti hin qabamu turan. Amantoonnis barsiisa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsachuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan nuun jedha. Kanaaf iyyuu barsiisa ergamootaa qabu, buddeena cabsachuu qabu, kadhata godhachuutti qabamanii jiraachaa turan. Hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramtan nuun jedha. Ammas gahee Kiristoos iddoo kanatti qabu nutti agarsiisa. Ijaarsa kana keessatti Kiristoos dhagaa goleeti nuun jedha. Ammas waldaa kiristaanaa ijaaruu keessatti Kiristoos dhagaa goleeti nuun jedha. Waa'ee kanaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gaafa dubbifnu waa'ee raajotaa, waa'ee ergamootaa ilaalleerra waan ta'eef keessan deebi'u. Ergamoonni beezii akka isaan ta'an, hundee akka isaan ta'an waldaa kiristaanaatiif. Ibir raajoti kakuu moofaa yookiin immoo kakuu haaraa keessas kan turanii hundee waldaa kiristaanaa akka isaan ta'an sagalee waaqayyoo nutti dubbatu. Hundee kaa'uu keessatti akka isaan hojjetan nutti dubbata. Karaa isaanis iskiriipchariin akka kenname, rivileeshinii waaqayyoo akka kenname nutti dubbata. Har'a garuu akka ergamoota sanaa, akka raajota sanaa keessumaayyuu har'a wanti nuyi miistekii humna yeroo hundumaa abaluu raajiidha jennee ilaaltuu kooti jennee nama bira dannu qaba. Tatan qabu kanarratti. Kakuu moofaa keessatti Ermiyaas taanaan Ermiyaas bira bor carraan koo maa inni dheeraa qeelaa gaafachuu hin danda'a ilaaltuudha. Waaqayyo yeroo hundumaatti dubbata. Waaqayyoon kadhatee deebisee natti himaa jechuudha. Yeroo har'aa baruu pirofeetii kootettanii nama dhattanii akka ilaaltuutti shakkii tokko malee dhaggeeffatanii qabdan. Hundumaa caalaa immoo inkaawurejii waan isin godhu yeroo har'aa raajii dhaggeeffachuu fiiguur rivileeshinii haaraan argadde jennee fiiguur isa mul'ate sagalee waaqayyootti qabamuun nu caala. Kanaaf iyyuu hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniitu Kiristoos Yesuus immoo ofiisaatii dhagaa golee qajeelchuudhaan nuun jedhaa jechuudha. Phaawulos ofiisaatii hundee akka kaa'e nutti dubbata. Saduraa Qorontos boqonnaa 3 keessatti hundee akka kaa'e, hundee namni kan biraan kaa'een, namni kan biraan immoo kan irratti ijaaru, hundichi immoo Kiristoos akka ta'e nutti dubbata. Barsiisa isaaniin Kiristoosiin akka kaa'an, Kiristoosiin akka nutti agarsiisan, Kiristoos irratti akka nu ijaaramnuuf hundee akka kaa'an nutti dubbata. Ergamoonni addumaanii ergamoonni hundee kaa'uu isaaniitii fi Phaawulos Galaatiyaa keessatti gaafa falmii isaa dhiyeeffatu eenyullee wangeela isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa ta'u jedha. Kontentii wangeelichaa isa ergamoonni lallaban irraa adda kan ta'e yoo ta'e abaaramaa haa ta'u nuun jedha. So wangeela ergamoonni lallabin har'a yoo arganne abaaruudhaaf Waaqayyo
privilege nuu kenneera jechuudha. Raamaquudhaaf abaaramaa ta'u jennee bira darbuudhaaf. Wangeela Kiristoos miti taanaan. Phexros waa'ee kanaa gaafa dubbatu hundee kaa'uu isaaniitiif yeroo nutti himu isa lammaffaa Phexros irratti nuyi waa'ee Kiristoos yommuu isinitti himne mammaaksa yaada namaatiin yaadame duukaa buune miti jedha. Mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buune miti. Surraa isaa argineerra isaa wajjin turre gaara guddaa sana irratti jedha. Eessaa kaasee nutti hima? Qaamaan gaara guddaa irratti Kiristoosii wajjin turuu isaaniitii kaasee nutti hima. Surraa isaaf dhufe sagalee Waaqayyoo abbaa biraa isaaf dhufe argineerra. Biyya lafaatiif duudhaaf akka inni gaara irraa gadi bu'aa jirus argineerra. Mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buune miti jedha. Booldiinesi amma kanaa qabu jechuudha. Lakkoofsa 21, 22 fi 23 irratti 21 fi 22 irratti kan nuyi argannu guutummaan ijaarsa sanaa Waaqayyoon Kiristoosiin akka inni walitti qabamee guddatu arganna. Waldaa kiristaanaa isaa kan guddisu eenyudha? Kiristoos. Waldaa kiristaanaa kan walitti qabu eenyudha? Kiristoos. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf maaliin ta'a? Gooftaatti guddata. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti guddata kan jedhu guyyaa guyyaatti qulqullaa'an adeema jechuudha. Gara Kiristoositti guddachaan adeema. Isa dhagaa golee ta'e sanaan Kiristoosiin mana qulqullummaa ta'ee Gooftaatti guddataa nuun jedha. Kanaaf nuyi waldaan kiristaanaa mana qulqullummaa Waaqayyooti. We are temple of God. Har'a iddootti ulfinni Waaqayyoo mul'achuu qabu nuu obboloota ko. Akka duumessa isa mana qulqullummaa keessa ture addana dhaabbannee duumessa wayiineen. Wanti kun yaadachiisa wanti kun inna. Amma meejor profeetiin ni jedhamu meejor profeetii jedhanii warri duuka buutonni isaanii kan waamanii maal gochuu jalqabaniiru? Ergamootan isinitti agarsiisa karaa kanaan jedhanii ergamoonni waldaa keessatti gadi bubbu'anii ulfina Waaqayyootu mul'ate ergamootaan jedhamee ergamoonni waldaa keessatti ergamoota bu'e jedhanii yeroo namni abjuu taa'aa jiru argaa. Amma abidda karaa kanaa bu'aa asin muka gogaa ka'a asirratti abiddi bu'ee bobeessa ulfina Waaqayyootu mul'ate yeroo jedhamu irra geenyeerra. Ati shawwadu. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf ni wallaalchifata jedha sagalee Waaqayyoo. Billaa fudhatee waldaatti as deemee nuti isin bakkeetti yeddanii jaluma teessanii ilaaltanii isa akka hin taane. Isa bakkeetti yeddan akka hin taane. Soo lakkoofsi 22 kan inni dubbatu mana qulqullummaa Waaqayyooti isin jedha. You are temple of God. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate akka sanatti jiraadhaa nuun jedha. Brothers, dinqii nuyi bakkeetti yennu kan biraa wayi ammeezingii wayi Kiristoosiin ala fannifamuu isaan ala du'aa ka'uu isaan ala hojii inni nuuf hojjeteen ala dinqii wayi wanti nuyi bakkeetti yennu wayi hin jiru brothers. Ijoolleen abboomamne ijoollee abboomamu keessi ishee abboomamuu hin barbaanne ergaa abbaan ishee mana keessaa taa'etti mucaalaa hororii yookiin immoo geemii ishee immoo baadiyyaa abbaa isheetii irraa taphattu caala. Yookiin fiilmii ishee bilbila abbaa isheetii irraa ilaaltu caalaaf. Wangeela Kiristoosiin lafatti dhiifnee bilisii duukaa fiiguun keenya Waaqayyoon dhaggeeffachuu diduu keenya mul'isa. Kanaaf iyyuu isin mana qulqullummaa Waaqayyootiin nuun jedha. Waldaan kiristaanaa kan eenyullee miti. Mataa waldaa kiristaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Waldaan kiristaanaa kan Waaqayyooti. So mana qulqullummaa Waaqayyoo taanee gooftaatti guddachuu keessatti wanti nuyi raafachuu hin qabne inni guddaan obsa nu barbaachisa. Kiristaanummaan keenya qorumsa baay'ee qabaachuu danda'a, rakkina baay'ee qabaachuu danda'a. Dubbii Waaqayyoof amanamuudhaaf yeroo yaallu
dhagaa nuyi baannu baay'ee ta'uu danda'a. Garuu obsuu nu barbaachisa. Kana hojjechuudhaaf Waaqayyo hafuura isaatiin isin keessa jiraatan nuun jedha lakkoofsi 22. Waaqayyo hafuura isaatiin isin keessa jiraatan nuun jedha. Waaqayyo hafuura isaatiin isin keessa jiraatan nuun jedha. Waaqayyo nu keessa jiraata. Musee caalaa, Solomoon caalaa, Eeliyaas caalaa, raajota caalaa amma manni qulqullummaa inni dhugaan nu keessa jiraata. Kiristoos nu keessa jiraata. Kanaaf iyyuu waldaan kiristiyaanaa kan Kiristoos immoo mataa isaati. Mataa waldaa kiristiyaanaati. Yeroo hundumaa waldaa kiristiyaanaa isaa inni ijaaraa hafuura isaatiin keessa jiraata nuun jedha Phaawulos. Ifaazaayisiin Phaawulosii boqonnaa 2 kaasee nuu kennu kun ijaarsi waldaa kiristiyaanaa maal akka fakkaatudha jechuudha. Boqonnaa 3 itti fuftanii gaafa boqonnaa 3 itti fufnee gaafa barannu boqonnaa 2 keessatti waan baranne irra kan dhaabbatudha. Waa'ee dhoksaa Kiristoos kan itti fufee nutti dubbatu jechuudha. Boqonnaan 3 boqonnaa 2 kanaa wajjiniidhaanii wal qabatee jira jechuudha. Boqonnaa 3 gaafa jalqabnu waldaan kiristiyaanaa dhoksaa akkamii akka isheen turte immoo itti fufnee ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaanni hunduma keenyaaf haa baay'atu.